Ergaan isiniin jee booda yooyya ilmaan Oromoo Muslima Kiristaana Waaqeffata kana hundan qabnelleen akkam jirtan nagayuma fayyaadhaami. Arra akkuma beekamu mata dureen tiyya kitaaba Jaawar Muhammad jetti kitaaba Jaawar Muhammad jetti gartee asirraa wal fixu jirtanii walitti iyyu jirtanii maal wal godhu jirtanii siyaasa la qofla taphachaa dalagan malee wal loluu sin barbaachisu sigal ganda wal baaftanii isinuma wal arrabsa malee Oromoon ganda baatun jirtu isinumaatu qaadimaa teessanii fi qaadimaan keessan faa wal lolu malee keessattuu warri immoo wal lolu jiru kullamaan warra gartee wal fuudhuun beekamu Oromoo keessa isin lamaan amma wal eegale kun warra wal fuudhuun beekamu naguma ati sintalo naguma jaarsa keedabta ati sobboleessa naguma jaartii teedabta qabsoon Oromoo itti fufti sigal qabsoo Oromoo wal fixxanii wal maal taatanii huuyi jettanii calm down suuta dalayna qabsoo qofla taphachaa hanjamaa godha akka Ameerikaan gartee guyyaa wal arrabsaa oltee galgala dhuftee waliin raata nyaattu kan akkana baradha sigal Ammasis Oromummaa Abiyyi namni mormaa jiru Jaawar Abiyyi irra Oromoo miti Abiyyi Jaawar irra Oromoo miti ijoolleen hundinuu Oromoodha garuu sirni Abiyyi nuun ta'u Oromoon ta'u game is over yale tana dubbiin wanni irra wal loluu qabnu wanni irra wal mormuu qabnu sirna waggaa jaaguutu Abiyyi maal dalage jennee laalu amma Jaawarris laalu qabnaa jechuudha marro laalu qabnaa jechuudha hogganoota Oromoo hunda laalu qabnaa jechuudha saniifu wanni immoo wal fixxanii ganda wal baaftanii maarree xiyya jettanii muuziqaa dur gaafa sheeka abbuutu afaan dubrummaa qabanii asii fiddanii sheeka gurra hirriibaan na dhoorkitan yaa qalboota hin jirtu jechuudha caljaana dhageeffadhaam kitaabni Jaawar Muhammad maalirra ta'e dhugaa lafa jirtuun isin himaa jechuudha kitaabni Jaawar Muhammad dachii sossoosee ture masaraa mangistii dullattii mililiksanii mi haaraya Abiyyi jaarateewu sossoosee ture jechuudha erga Jaawar kitaabaan barreesse hingaa bujee gabbeeti Abiyyi khiniina fudhatee khiniina hirriibaatiin liqimsiisee Dr. Gammachuu Raffis Dr. Tichasaa san ni beeytan Dr. Gammachuu Raffisu jira malee Abiyyi hirriiba dhabee jira hirriiba dhabee jira eega guyyaan beekame maas jijjiiramni dhufee jechuudha namni Naayiroobitti imalu dachiin sosoo Naayiroobiin tun garte sosochoote hay pirezidaantii biyyaatu inaugureeshina geggeessuu deemamu kaahuu geggeessuu deemamu kitaabaa eebbifamuu deema namni konfiis ta'ee jechuudha hay maali qiyaamaan taate pirezidaantii biyya wahii tokko aangoo qabachuu deemaa afeerraa dipiloomaasii addunyaa tanaa godhee qabachuu deemaa jedhanii namni gartee magaalummaan Naayiroobiitu shaak taate jechuudha sigal shaak taate jechuudha maaltu deemaa jira namni amanuu dadhabee jechuudha sigal kana idduu dhagartee namichi narraa migaa baacaa dabalee kun waan sanii jimaa biyyaa sayyaadeen seyaa utaalee biyya dhaqee biyya jira hoggi Abiyyitti dawwalu aboo an biyyaan jira bar Finfinneen jira jee bar ambaasaadarota isaaniitu bakka jiran hin beeku bar sirni kun hin ta'u wanni jennuuf maal hogguma si fayyadamu deemu dhukkee sirraa dadhabee sirratti ol si baafata amala Abiyyi akkasi hoggitaan duute jiraatte sigale pirezidaantii taate ambaasaaddara taate jeneraala taate dhimma isaatii miti guyyuma sitti ajaa'ibe dhufee dhukkee sirraa dadhabate akka sheekotiin gartee mi kitaaba sheeka abbuutu hoggi masgida dhaqee dhukkee irraa dadhabe jee qaraami inni hogguma sitti ajaa'ibe dhukkee sirraa dadhabate sirratti ol si baafata namicha kana ambaasaadarticha isaatu bakka jiru hin beeku Naayiroobii jiramoo sigal Ameerikaa bashannanu jiramo Finfinnee jiraam be hoggi telefoona qalalaw itti godhu hay baram Finfinnee injima afaan kaachu jira ya darba maati ajirta jeetuma silkii raggaw godhe bada bilziqinaa keessa nam afuriitu sirritti Jaawar Muhammad jibbu afransii filaka tokkuffaan Abiyyi Jaawar Muhammad silaa akkanatti ilkee nyaachuu fedha jechuudha Akka Jaawar Muhammad yoo Jaawar jette Abiyyi hoggi hirriibni didena waalamatti yaaman siin jiran namni
دكتور تيجي سر في سوقيمو يو هربني أبي جديد تكا وياني تكره جت جنبرت تكا جاور ما مجنّا هربوما خطة جالسي ولا ما كانوا قرّان دعوم فلوسين أبي يا م قرّان جاور وان جام دعوم فلو تك لما فان دانيال كبرتي صدفان تيموتيس كنا نمشى منستيرا حاجي علاقم جاور ما ملوك راجب أفرفان على موسميتي نما الكينيا تشوف الكون أوله في أدانج مارمال كونيس نجيبني تنين مار كان كبدو ديسي تاني ودلوته تنين سو سنيفو جرخنا جتشو خسر رجيب هوجيس أما خاسي جتشو أما تيموتيس كاسيغا يا تيموتيس دفيتي تشيهين نمشى خينيا مالك أبيرم كتو نبيت خينيان مالك أبيرم كتو خينيا دكي دبلوماسي دلقي كتابنا هن أي بفهم أكن أي بفهم نقول جاني موتومان يرد دلقي أصون نمشى نرجع درة تخيتك على سني خلاص النما ديمو قراتني مال قدني صداقي سني مالي في تياتا مال نيروبي قوتن مال دلقا قبضن جاني دانغا مجالي هندو تشوفني هاي قيامان تاتي بر قيامان تاتي نمشى قرتي غرغري قوتو خيسا قلي نمشى إرغاني كتابني خانسلتي قاني أكمن نمني هذا صداتا كتاب جيتشو يادبر غافا كتابني خيغوبتو أكمن نمني يادا غوبا يو يسنين تاني دبفتنين ديفتني جتة إيون تريغا أمتا ررغن غافا ررغن كتابا خي انتاني جتة برا ررغن تم خراما قبل نمني غبهي بر إذا أمو غوبي هررغن ما غوب دنجني لولي قيامان تاتي شيك أبو تافان غرغرين تاتي رفينسي خيا خما نمولاتي خون غافا دومي بي أصول قيامة كم يقول إذا نجري خرامة وارك أفان كايته أركي ونخون انتاتو جيو بيجي جوار بقى منواو نتاون قبضو شيطانا جيو بيجي يادا ما قبضن جاني لولني يادا ياني قبر أولو دوركو ياني بتمو دوركو مين أمني خطابني أكن أي بفهمني سدوركو لقد أنقر راسي خيتين في لندن دفو جرتي خرا ديمقراطيتين ها سيقول سنتوكو سيريتنا الكوريجي نبيتا نميجي جارتي دا سنتوكو مالتو في ديسيرو مولكوريجي سيون أنجت الرويوي دب ديسيريتنا الكوريجي نبيتا أن سنتوكو تلك مياتي والمخوريجي سيريتا يقول اتشيبو دا مال غافتها غرغري سو سنيفو ياد قرتي فلانو إيقادا ماري إيقادا ميتركشو إيقادا خانا مال مينا ما يادك كان أي بفهم نقول مينا ما كتاب نقرتي أكن أي بفهم نقول إيتو أما خرا ديمقراطي تنماتو ديمقراطي بيخي ديمقراطي تأمني سيقال ها خرا سنين فودي أنغو سكنا أبي أعمل نمته بقرتني نما يعني أكن أي بفهم نقول garuu waan kanarraa maaltu sii gale akka abbu tayyoonaan jettan Jaawar Mahammad dhugumaan eebba qabaa mootummaa duwwa gorsaa akkam akka qabu ifi silaahu manda wannin ta'u qawwe dhawu ture sii gale siyaasa addunyaatiin talee maaliin akkamittiin politika namaa kana cabsaan isa birin jirtu qawweedhaan malee sii gale qawwee qofaan beekaa mee isaa mariitti amanu arke yeroo hunda قويدان الله دابت يرون دوران أي بيساول وران ربي تفيده سيقال أنيو كيسا ورسان بيخون إفيفو كتاب جاور محمدي في قتي دبل أما نموني غرين غرتي أبو دبين أكنا تاتي ماري تاتي وي جيك قلبين چبو جير أنگرو هدون غمده في جاوري كتابني اللين قتي بي yaanni jaawarilleen hangam takka biyya san keessa lafa qabate hanga yaanni jaawar yoo lafa qabate biyya shoorar keessa hoogganaa ta'uudhaaf namni kun gartee karaktara irraa barbaachisu hunda akka guuttachaa jiru sigale
yaanni isaa biyya san keessatti akka sodaatamu akka bitamuun dandeenye akka gartee gabaadhaaf hin dhihaanne yaanni kee godhamnaan ati nama jabaadhaa beeku nama mootummaa saniif sodaatamu nama mootummaan sun firraa eegu nama mootummaan sun gartee yaa rabbi ka gootenirraa godhi jee du'aayii si godhu ta'uu beeku qabda nama gartee waan Jaawar Mohammad ma'anaa Jaawar Mohammad hin galiniif dhiibbaa Jaawar Mohammad godhuu danda'u haga ammaa hin galiniif si gale ammarraa isiniif galti jeetii yaada ammarraa isiniif galti kitaaba tokko eebbisuu dadhabanii kitaaba dheengadda gartee kitaaba isa faarsu iskaalaayitiin diskaawuntii kennee kitaaba ibsaa nagooti moo jaarsi keenya abaa'oo sun barreesse mummicharraa maarree gara hanga qabritti jee barreessisan si gale iskaalaayitiin diskaawuntii kennee maal jedhanii harka tumanii manguddoo kabbaa duulaa tan hunda tan goda darban tan hunda dhukka irraa danda'anii fidanii akka gartee namicha kana faarsitu godhanii si gale itti rakkachuu turanii jechuudha garuu yaada biroo keessummeessuudhaaf qophii miti bar aangoo sheer godhuu miti aangoo walii qooduu miti aangoo gartee saba kanaaf qooduu mormitootaaf qooduu mormitoota Itoophiyaatiif qooduu miti yaadaahu akka ati Itoophiyaa keessatti isaanii wajji sheer gootu kitaaba ida'amuu faayidaan qabne namni dubbisuu didee khaadiree lubbuudhaa bitattee mana keenyaan namni tokko dubbisutti hin jiruu je'anii gabaasinitti gallaan walgahii yaamaa je'anii durgoo qopheessanii walgahiidhaan kitaaba dubbisiisuu turan yaanni sun waa takka akkam finne kan walgahiidhaan yaamee namni dubbisuu ture bar mee akkamitti namni walgahii yaamee kitaaba nama dubbisiisa sunuu humaan finne isaan kasaanii akkasin lafa qabsiisuudhaaf tattaafatanii jechuudha. Kanamaa garuu na gargaaraa na eebbisiisaan jenne. Hoteela na akhiree isaan jenne. Biyya keessatti illee godhadha jee isina khaalifan jenneen. Biyya ollatti isinirraa achi baheetiin si galee eega gartee asii yaada gurgurachuu na dhoorkitan ichitti illee yaada kiyya gurguradhaa jee bahee jechuu namni kun. Yaanni salleen akka hin gurguramne yaaduma isaanii malee addunyaarra yaanni tokko akka jiraachuu hin dandeenye si mirkaneessaa jechuudha. Sadarkaa gartee akka waan biyyaa fi biitti wal dhoyite akka waan daangaan biyyattii sarbame akka waan gartee faayidaan biyyaa tuqametti ministeerri haaji alaa ichitti ergamee si galee ichitti ergamee kitaabarra malee Bakkaani sadarkaa mee amma hoogganoonnummaan Keeniyaa sun maal jedhame kitaabuma Jaawar kanaawu Jaawaruma kanaawu nama akkam akka ta'e si galee nama hagam dhiibbaa godhuu danda'u akka ta'e si galee asirratti addunyaan guutuun ni ajaa'ibsiifattee jechuudha ni ajaa'ibsiifatte eega kun hundi ta'e eega kunuundi ta'e addunyaan guutuun gayyaa weegalte jechuudha. Jaawar kun akkanuma lafaan ka'ee ni beeka. Dura sheekaa abbuutaa gabbahee gaafa bilziqinnaa mormusan sabaati maal taate sabaati bitirkishoo taate naan jechuu turtan ni yaadatan sanirra deebuun taatu. Eega sheekaa abbuutaa bahee karaa ciree booda gayyaa weegalan hayyoonni Jaawar gabbahee. Eega Jaawar gabbahee booda Ameerikaanis gabbaate kun. Ganaa distiin abiyyi shuumoon okkoteen bishaan fixachaatuma deemti malee bishaan hin jiru jechuu kanaa booda. Bishaan siyaasaa fixattee jirti. Wanni hundi harkaa baatee jirti. Wanni hundi harkaa baatee jirti jechuudha. Saniifuu Ameerikallee gabbaatee jirti. Arra ekonomiksiin hundi waan barreesse gartan foran wanti sun gaazexaan guddaan gartee warri diplomaasii addunyaa kana Afrikaa kana masruufa kennu gaazexaan dubbisu sun hundi waan barreesse arkitan taphni dhumatee jira jechuudha. Saniifuu Jaawar Mohammadiin baga gammaddee jennaan jechuudha.
gowwaan gartee wahiin dhawajee ifdhawa. Wahiin dhawajeeti ifdhawa. Baram PP teenya tana gowwummaa si eessattiin arganii beekta. Gaafa Tiraampi filatu namni dura gaafa Tiraampi filatamu namni dura baga gammadde jeen Abiyyi beeka. Tiraampi jechuun zawwarasti. Nama harka Abiyyiin feene beeka. Ni beeku inni. Eegasiitti dawwaleeti yaaboona qunnamsiisaa jee nama meeqa kadhatee silkii jalaa kaasuu dide. Nama isa qunnamsiisuu barbaadu san hundaa wajji wal qunnamuu dide. Angaafasiin saboo maaluma deeggaruu turre. Maaluma wayii beeka jennee maarree jaalala. Miitirkishoo maarree. Miitirkishoo baa maarree. Jennee idaan yaa obboleessu. Gingilchaan bishaan waraabuu turre. Sigale. Bar Tiraampi waan inni ta'ee beekanii jira. Faarsee bulaa hunda laalamee firoofaayila Tiraampi godhatanii maal godhatanii. Tiraampi kun beeki nama gartee sigale Abdel Fattah al-Sisi namichi Masrii kunii fi Tiraampi jechuun akkana laa waliin lubbu. Abdel Fattah gaafa Abiyyi gaafa Tiraampi aangoo qabatu daarekti dawwalee haaseen. Abiyyi garuu dibloomaasota hundarra deemeeti itti dhufuu dadhabee jechuudha. Amma ifarke maal fiduu danda'a wanni fiduu danda'a angaafas naagalee jechuudha. Akka wanni takka humaatan beekti. So saniifuu Jaawar Mahammad baga gammaddee baga injifattee jechuudha. Injifannoodha. Eega kun ta'e booda. Eega kitaabni Jaawar girgirii uume booda. Arra qaallichi kabbalaan akkuma reefu isinii barree 4 kiiloo keessa wadala saaxaan Oromiyaa irra haate kana yaamee durani kabala siinjaan kabalatti gillik boskii tan hundaan bar waajjira kanan naqatee tuma jedhanii bar akka ijoolletti si'el kabalaan garagalcheeti amma hatattamaan deeme uummata mariisisi jedhanii ni jiran arra kaleessa arraa miti kaleessa waajjira paartitti mari'achaa oolanii jechuudha. Mari'achaa oolan. Maal goluu qabna nuti duraan Amaaraa fi Oromoo Tigree ummata kana adda harkifne Oromoodhaan kun ogumaa keessan isinii baafne jenneen Amaara fitu jirre jenneen Tigree fitu jirre jenneen akka waan Oromoon Amaara nuufiti Tigree nuufiti jetteen sigale inni aangoosaatiif godhaa beeka akka waan Oromoo godhee fakkeesse sigale jara kana gartee yoo jarri ku walid deebi yoo jarri ku wal qabate ekonomii biyyaa tabadde diplomaasii nu jala burkutoyte beela ummata fitu jirtu kana wajji dabalatee qaala'insa jireenyaa hojjetaan keenya gartee hojiin mindaan hojjetaan keenya qabu khiraa manaa kafaluu dhiisi laaqanaahu ilmaanii fi isallee nyaachisaan jirtu hojjetummaan keenya kunu nu wajji dhaabbataa jedhaniiti kaleessa wal fixaa oolan sigale wal nyaachaa oolanii jechuu qoreen giddu galeessaa. Amma arra ajajaa dabre jechuudha. Ajajni dabre kun magaalota irratti magaalota Adaamaa, Dirree Dhawaa, Shaashamannee, Narraayimi, Baalee Roobee, Moyyaalee, Naqamtee, magaalota gurguddaa Harar, magaalota Oromoon qabdu guuturratti deemanii akka gartee yaada ummataa guuran ummataa fi isaan maali wal beekanii yaada ummataa guuran qaallichi wadala satti karoora gaddabarsee jira wadaltichinis wadalloota nyagoo xixiqqoo godinarra naqate tana yaamee jira jechuudha yaamee jira so kana gartee gaddabarsuuf deemanii jechuudha ummataa fi isaan waliin beekan maaliif hinjira yeroo hunda oggii isaan ummata waliin nuu qabaa jiran qaadireen maal fiddini beekta miseensota isaanii guurtee fiddii jechuudha miseensota isaanii guurtee fiddii miseensonni isaanii waan isaan fedhan malee jijjiiramni lafa qabatee malee jijjiiramni wanna tahee malee jijjiiramni milkirra jiraa malee ummanni dhugaa sun dhaqee takka gaafii isaan gaafatee hin beeku ummata dhugaa ni baqatan maaliif ummata biraa waa takka maal qaban nama ummata biraa guyyaa qabu
nama ummata biraa galata qabuutu ummata fiitii wajji walitti haasa'uu danda'a. Inni kan biraa galata qabu haadireesaati. Kan nyaachise, kan achisiise, kan zarafsiise, kan tumsiise, kan ajjeesisiise. Sigalee? Kan fayyade haadireesaati malee ummanni khatumame, khahatame, khagudeedame, khabuqqa'e, khagartee dhiirti gudeedamte ummanni gartee akkanatti isaaniin jiraachi isaan godhaa ture galata maal ummata biraa qabaayi ummataa fi inni walitti dhufan. Nama gartee humaa yaaduu hin dandeenyeetu ummataa fi isaantu walitti dhufaa jechuudha. Walgahii ummataa jedhaniin mata dureen ummata mariisisuu jedhamti. Sigalee? Walgahii mata dureen ummata mariisisuu jedhamti. Walgahii ummata mariisisuu osoo hin taane haadiree isaanii mariisisuu yaani jechuudha. Maalirra jira? Maalirra jirtan? Maal godhaa jirtan? Jaawar nu gabbaa jennee yaanneen beeynu jaawar gabbahe dhufe jaawar sochoosuu danda'a. Maal godhuu qabna akkami jaawar maqaa balleessuu qabna jedhaniiti ajandaan kennameef. Ajandaan kennameef kan siifiin ajandaa qaallichi bar wadalloota gakkanneen siimu jira beekadhuma. Oduu himaa isaa ta'eetiin siimu waan inni afaaniin jeen siyaasa'u jira. Sigalee jaawar naggaadeedha maallaqa guddaa hatee maallaqa guddaa fuudhee sigalee waan maallaqa san irratti qabnee sigalee waan maallaqa san irratti qabnee himata itti qopheeffannee himachuu yaanuuf waan dhagaheef information harkateef baqatee biyya ala bahee nu qeeqe ja'a ummataa deebii kennaa ajani jeeti way wallahi ummataa deebii kennaa jee wadalloota isaa kana gatimee jansi bar kitaabni waraabeysaa jedhan duubaa fi fuul duraanis lafee enuma jajan. Kitaabni hattuutis fuula duraanis maallaqa duubaanis maallaqa numa jedha. Ummanni Oromoo bar sadarkaa san bira kutee jira. Mee Jaawar Mahammad kun gaafii ummanni keenya gaafachuu deemu qabdan. Jaawar Mahammad kun hoogganaa baankii tamiiti kan maallaqa guddaa isin amma ummataan amansiifnaa maallaqa miliyoonaan gana fuudhee kutee ja'a maqaa isa balleessaa jettanii yaa hoogganaa keenya Abiyyi kan akkana jettee wadala keetii gakkennitu mee hoogganaa baankii kamiiti namni kun maallaqa takkaa hooggantoota baankii kamii baaseef namni kun takkaa hooggantoota baankii baasaniitti kennuu qaban maallaqa guddoo akkasii kan isin amma maqaan isa balleessine jettanii oofuu jirtan kana maallaqa akkasii fuudhuudhaaf bar koodii maallaqa guddaa saniin fuutu koodii qabaachuudhaaf manaajara takkaa nama baankii san sochoosu ta'uu qabdaa jechuudha. Mee baankii tam sochoosa Itoophiyaa keessaa jaabra. Sigalee. Mee baankii tam sochoosa yoo gaafii kanaa uummanni isinii dhiyeessoo deebiin isin qopheessitan gaachana sirraati kana dhiitii gabbaasi ilaalcha biroo qaba akkasii miikii isin beeytan san qopheeffattanii mee gara kanaanii yoo nu dhufte kara sheenii juu kanaan baankii tam sochoosa akkamiin maallaqa san baasuu danda'e haga maallaqa san inni baasu isin hoo'eessi jirtanii tarkaanfii gartee dirree xayyaaratti tarkaanfii irra fudhattanii hanga inni doolaara hangas baasu hanga inni yiiroo hangas baasu sigalee isin tarkaanfii irra fudhattanii dhaabsiftanii je'ee yoo uummanni nu gaafate dhiiroo maal deebifnaaf jettanii yaaddanii ni beeytanii dhiiroo maal deebifnaaf jettanii yaaddanii ni beeytanii sigalee saniifuu akkana ja'a maqaa balleessaa janiititti gahu arra karooratti kennanii jiranii jechuudha. Amma warra godina hunda yaammatanii jiranii jechuudha. Dubbiin Jaawar goodi qaallichimma khaadiree isa gaddabarsee jira. Kunis fuudheeti khaadiree fi naqatirra gaddabarsa. Soo dubbiin isaanii akkanatti shoorarkaa nayxeeti taa'uu fi gala wallaalchiftee maraachuu jirti jechuudha. Amma gartee if fakkeessuudhaaf footoo ka'uu seeqachuu maal jechuu jira malee dhumattee jirti jechuudha.
dabarsi ammas yoo ummanni qaala'insa jireenyaa isin gaafate yoo ummanni qaala'insa jireenyaa isin gaafate kunoo bishingaa harkannee boqqolloo harkannee qaala'insa jireenyaa injifachaa jirra hojjettoonni keenyaas nu obsaa maarree ja'aati gartee kijiba kana itti tumaati bar amansiisaa je'eni sigale meemma bishingaa yoo oromiyaan oomishte naannoon amaaraa lolarra jirtiin oomishte naannoon Tigraay akkasi oomishan qabdu Oromiyaa tana keessaahu oomishni bakka hangoota xiqqoo nageenyi jiru kanatti gartee oomishame malee oomishni oomishame jiru mee amma oomishni hangi arkame kuyyoo Itoophiyummaan walii hiru seente mee Itoophiyaa baatii takkanii nyaachisa mee baatii takkanii nyaachisa naannoo Amaaraa nyaachiftamu Oromiyuma keessa nyaachiftamu Tigraay nyaachiftamu naannoo Soomalee nyaachifta eeysa nyaachifta kana yoo ummanni isin gaafate yoo qopheeffatanii jirtanii deebi qopheeffatanii jirtanii ekkanumatti bar wadallootatti waaga kennuu dura sigale mee oggii kinina fudhattees stressiin sunis sirraa gabbu'ee tasgabbaa'e viidiyoo sheekaa butaa tana laaleeti yoo gaafiin akkanaan akkaate